amala jaallatamaa ta'edha. Tasgabbaa'uun dubartoonni dhiira baay'ee tasgabbaa'aa kan hin jarjarre ni jaalatu. Dhiirris dabaree isaan dubartii hin jarjarre kan qabbana qabdu ni jaalatu ennaa jedhamu ni dhageenya. Namoonni baay'isnee jaalannu kan kabajnu namoota tasgabbaa'oo ta'anidha. Coraan isaanii, dubbiin isaanii, haalli isaanii tasgabbii qabaa jennaan. Faallaa kanaan namoota jarjaran kan kallaabbaan hin jaalannu. Ennaa jarjaran waan waa balleessan nutti fakkaata. Hattuu nutti fakkaatu. Dhara ani qalbiin koo hin jaalannee jennaan. Namoonni tasgabbaa'oon garuu qalbii namaa hawwatu. Miira namaas booji'u. Namoonni tokko tokko jarjaruu isaanii irraa kan ka'e yeroo buna waliin ga'anu bilbila waan bilbilan sinitti fakkaata. Yeroo haasa'anis ija isin keessaa balleessuuf ga'an harki isaanii asiifachi waan faffacaasanii tokko tokko baay'ee erga dubbatee booda kan yaadu wayyoo osoon akkas jechuu baadhee jedhee gaaba. Deebisee kan yaadu erga dubbatee erga gadaan darbee booda. Kaayyoon viidiyoo kanaa namootaan jaalatamuuf jettee akka jijjiiramtuuf miti. Ofiif jettee akka jijjiiramtuuf. Yoo hin tasgabboofne kan jarjartu yoo ta'e murtiileen murteessitu miira keeti miidhu. Emotional intelligence yookaan bilchinni miiraa tasgabbii barbaada. Jireenya jaalalaa kee keessatti daftee kan aartu yoo ta'e ofis ni miita ishiis ni dhabda. Hojiin barnootaan milkaa'aa kan taatu yoo tasgabbiin yaadde yoo tasgabbiin murteessite. Tasgabbaa'uun walumaan galatti nama ismaartii ta'e si godha. Hojiirra oolchuuf kan namatti tolan furmaata baay'ee babbareedoo fi sasalphoo ta'an qabadhee dhufeera. Ni jaalattuun abdii kooti. Maatii koo akkam jirtan viidiyoo tana irraa waan argattuuti hanga xumuraatti na waliin turaan affeerraa kooti. Tokkoffaa nama tasgabbaa'aa kan si taasisu haala tasgabbaa'aa uumuudha. Yeroo baay'ee iddoowwan afuurawaa yoo dhaqne paarkii keessa yoo seenne miirri keenya haaromfamuu jalqaba. Maaliif isinitti fakkaata? Iddoowwan sunumtuu haalichumtuu miira waan tasgabbeessisuufi. Silaayyuu mana kiristaanaa yookaan masjiida dhaqxeetoo nama gumgumu hin argitu. Kan galateeffatu malee roorroo rakkoo biyya lafaa qofa kan dhageechu yoo ta'e miirri kee tasgabbaa'uu hin danda'u. Bilbila keetiin maali kan laaltu? Maali kan dhaggeeffattu? Sii dhumate, sii dhufne, umri biyya tanaa akkasi, akkana kan jedhu dhagaa akkamitti tasgabbooftu? Kanaafuu wantumti dhageechuu kan laaltuu jijjiiramuu qaba. 2. Ganama kee bareechuu. Ganamni kee kan bareede tasgabbaa'aa yoo ta'e muudii bareedan yoo jalqabde guyyaan guutuu miidhagaa siif ta'a. Kun yoo irra deddeebi'ame jireenyi kee bareedaa ta'a. First impression is last impression jedhama miti. Bakka jalqabbiin kee bareeduu qaba. Namni baay'een barfatee zan jarjaraa gara hojii deema hin galateeffatu, hin kadhatu, shaaworii hin fudhatu, calliseetumaan deemee warra hojjetanitti makama. Zan guyyaa guutuu osoo aduu komatuu, waajjiricha osoo balaalfatu, waa'ee mindaa isaa yaada osuma gadduu oola. Kan immoo waa isa dhageechistu bilbila isaati ishee kiisaa baasee miidiyaa hawaasaa ni fayyadama. Zan yeroo hojii ba'an innaa gahu ni baha. Iddoo wayiitti goreetoo takka lama jedheet gara mana isaatti gala. Irbaata nyaachaa TV ilaalaa zan ni rafa bariis barfatee ni ka'a. Zan kanuma kalee sana irra deebi'a. Waa'ee boruu hin yaadu, hin tasgabbaa'u, jireenya isaa hin jijjiiru, bultiin hin jiru, galiin hin jiru, jireenya koo akkamitti bareechifadhuun hin jiru. Maaliif ganamni isaa hin bareedu ka? Jalqabbiin isaa hin bareedu. Kanaafuu xumurri isaas hin bareedu. Guyyaa tokko osoo tasgabbaa'ee garuu yaada jireenya isaa jijjiiruu yaaduu danda'a. Yaada jireenya kee jijjiiruu kan yaaddu yoo tasgabboofte jireenya kee kan maatii kee jijjiiruu yoo barbaadde guyyaa kee tasgabbeessuu qabda. Guyyaan kee tasgabbaa'aa kan ta'u ganamni kee yoo bareede qofa. Ganama yeroo hin ka'e galateeffadhu, ispoortii hojjedhu, kadhadhu, shaaworii fudhadhu. Achiin booda gara hojiillee kan deemtu sesseeqqachaati. Hooma hin gumgumtu. Jireenya tasgabbaa'aa jiraatta ganamni kee yoo bareede. 3. Hojii ulfaataa dursa qabsiisi. Yeroo baay'ee kan dhiphattu kan jarjartu akka hin tasgabboofne kan si godhan hojii ulfaata qabdu sana yoo hin hojjenne yookaan yoo hin xumurre sammuun keetuu hin boqotu. Yoo bashannantus wayyoo waan sana hin xumurre jetteet miira kee ni jeeqama. Tasgabbaa'uu hin dandeechu.
hojii sana hojjechuu qabda. Kanaafuu yeroo hundaa hojii ulfaataa ta'e dursii xumuri. Hojiin ulfaataa jedhamu hojii baay'ee murteessaa ta'e yeroo sammuun kee ho'aa ta'etti fireeshii ennaa ta'ee jirutti ganama sa'aatii 11 hanga 5tti hojjedhu xumuri. Yeroo hafe siif yeroo gammachuu yeroo bilisaa siif ta'a. Kanaafuu hanga dandeechuun hojii ulfaataa dursii xumuri. 4 wantoota tasgabbaa'oo ta'an amaleeffachuu. Si jechuun waan irra deddeebitee gootu, waan irra deddeebitee ilaaltu, waan irra deddeebitee dhaggeeffattudha. Kanaafuu wanti guyyaa guyyaan gootu jijjiiramuu qaba. Geemii illee na taphattu geemii akka tasgabbooftu akka yaaddu si godhan taphachuu qabda. Garuu jarjarri itti baay'ate kan laaltu yoo ta'e tasgabbaa'uu hin dandeechu. Garuu geemiiwwan xiinxallii gaafatan yoo taphatte intelejensiin keetu ni dabala. Fakkeenyaaf geemii kanneen akka cheezii, crossword, sodook kan jedhaman yoo taphatte geemiin kun mataa isaatiin tasgabbii barbaada. Kanaafuu ni yaadda. Fiilmii laaltus kan akka xiinxaltu si taasisan malee callisteetumaan kan si hin fayyadne hin laaliin. Sirboonni dhaggeeffattu sirboota tasgabbaa'ina qaban ta'uu qaba. Yoo dandeeche kan dhaggeeffachuu qabdu wantoota amantaa keetiin wal qabatan caqasi. Sababni isaa si haaromsu. Miirri kee ni haaromfama, ni tasgabboofta. Hin dagatiin waan tasgabbaa'oo ta'an dhaggeeffachuu, laaluu, gochuu, amaleeffachuu qabdaa jechuudha. 5. Dhiibbaa bilbilaa jala bilisa ba'i. Bilbilli ati yoo itti hin fayyadamne inni sitti fayyadama. Garba si godhata. Namoota tokko mee gaafadhu bilbila malee guyyaa tokko osoo ooltee maal taata osoo jetteen ani akkas akka ta'u hin barbaadu, bilbila koo irraa gargar bahu hin danda'u siin jedhu. Yoo bilbilamuu baate teekistiin yoo seenuu baate har'ammoo namuunaaf hin bilbille jennee gadduuyyuu ni dandeenya. Baay'isnee bilbila keenyatti maxxanneerra. Garuu bilbila keenyatti maxxanuu kan qabnu yookaan bilbila keenya waliin hariiroo uumuu kan qabnu akkaataa itti fayyadama keenyani. Fakkeenyaaf namni tokko sooshaal miidiyaa irratti hojiilee garaagaraa kan hojjetu bilbila isaatiin yoo ta'e rakkoon qabu bilbila isaatti fayyadamu. Garuu ati koonsiyuumara kan taatu yoo ta'e bilbila kee waliin yeroo baay'ee dabarsuu hin qabdu. Maaliif yeroo kee of jalaa gubuu malee bu'aan isaa hagas mara miti waan ta'eef. Namoonni bilbila irraa gaafa fagaatan miirri badaa wayituutti dhagahamuu danda'a yoo bilbilli isaanii iyyuu baate. Keessi keenya waan alaa irratti hirkataa ta'eera. Kanaaf tasgabbii kan dhabde, kan jarjartu wantoonni alaa jireenya kee waan gaggaragalchaniif. Addunyaan gaafa gaggaragaltu keessi ni gaggaragala. Kanaafuu maal wayyaa kan wayyu bilbila kee ati osoo to'attee. Hanga dandeechen ganama sa'aatii 10 hanga 5tti yeroo waa oomishuu dandeechutti ismaartii ennaa taate sanatti bilbila kee irraa fagaadhu. Bilbila murteessaa yoo hin taane hin kaasin, hin bilbilin. Sa'aatii 5 booda garuu waan keessummeessuu qabdu keessummeessi bilbila keessitti fayyadamu. Garuu ganama yeroo waa gochuu dandeechutti bilbila fayyadamu hin qabdu. Tasgabbaa'uu yoo barbaadde wantoota naannoo kee jiran guutummaan guututti ati to'achuu qabda. 6. Galateeffachuu. Gaafa galateeffattu waan siif godhame gaafa yaaddu miirri kee ni tasgabbaa'a. Rakkoon addunyaa salphaatti sin jeequ ni tasgabboofta. Hanqina keenya ammaa osoo ni lakkoofna jennee baay'eedha. Addunyaa tana irratti wanti nu hin hanqanne maaltu hin jirre. Garuu kan siif kennaman yaaduu qabda. Kan uuman siif godhe yaadi malee kan sitti hir'ate ilaaltee hin dhiphatin. Tasgabbaa'uu yoo barbaadde galateeffataa ta'uu qabda. 7ffaa fi inni xumuraa waan si tasgabbeessan adda baasii beeki. Namni hunduu waan wal fakkaatuun hin tasgabbaa'u. Tokko namoota waliin gaafa taphatee kolfe ta'uu danda'a kan tasgabbaa'u. Tokko immoo ennaa kophaa ta'an ta'uu danda'a. Kilaasii hirribaa isaa taa'ee wakii gochaa ta'uu danda'a tasgabbaa'uu kan barbaadu. Qoricha siif hojjetutti fayyadami. Kana beeku si'i. Al tokko wantoota si tasgabbeessan miira siif kennan atumti beekuu qabda. Yoo hojjettu hariiroo ennaa uumtu karaa isaan barbaadanii qofa hin deemin. Akkas yoo goote miirri kee ni jeeqama. Tasgabbaa'uu yoo barbaadde karaa si gammachiisuun sirriidha jettee karaa yaadduun deemi. Ofii keen jireenya boci. Yoo sana ni tasgabboofta. Ati akka keetitti jiraadhu malee akka fedhiin hin deemin. Tasgabbaa'uu yoo barbaadde halkan tokkotti nama tasgabbaa'aa taate hin bultu. Eenyummaadha waan ijaaramu hariiroo nama waliin qabduun guyyaa guyyaan kan guddistudha.
Furmaata torban kanatti yoo fayyadamtan yoo hojiirra oolchitan waa baay'ee ni jijjiirtu jedhee nan amana. Maatii koo hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraan hanga wal agarrutti baay'ee.